Kakko yeroo tifi jilbifannu. Yaalaallattu ibreessaan dabamsiisna. Yaalaallattu ibreessaan dabamsiisna. Gaachana uummata Oromooti. Yoo biyyu taanaan gaachana uummata Oromooti. Hiree murteeffannaa uummata Oromoo ni argamsiisna. Kakko yeroo tifi jilbifannu. Eelaa fi hidhaa bajjeeffamaa fi jilbifannu. Jilbifannu. Gaachee gagaareef galmaan keenyu jilbifannu. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaan ni bilisoomti. Sana tokko diina Oromiyaa robbaa biqilii jaaruudhaaf qophiidha. Qophiidha. Oromiyaan ni bilisoomti. Akkuma malee qabsoon hin gubtu. Hin gubtu. Kun uummata Oromoo. Kakko yeroo tifi jilbifannu. Yaalaallattu ibreessaan dabamsiisna. Yaalaallattu ibreessaan dabamsiisna. Gaachana uummata Oromooti. Yoo biyyu taanaan gaachana uummata Oromooti. Hiree murteeffannaa uummata Oromoo ni argamsiisna. Kakko yeroo tifi jilbifannu. Eelaa fi hidhaa bajjeeffamaa fi jilbifannu. Jilbifannu. Gaachee gagaareef galmaan keenyu jilbifannu. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaan ni bilisoomti. Sana tokko diina Oromiyaa robbaa biqilii jaaruudhaaf qophiidha. Qophiidha. Oromiyaan ni bilisoomti. Akkuma malee qabsoon hin gubtu. Hin gubtu. Kun uummata Oromoo. Kakko yeroo tifi jilbifannu. Yaalaallattu ibreessaan dabamsiisna. Yaalaallattu ibreessaan dabamsiisna. Gaachana uummata Oromooti. Yoo biyyu taanaan gaachana uummata Oromooti. Hiree murteeffannaa uummata Oromoo ni argamsiisna. Kakko yeroo tifi jilbifannu. Eelaa fi hidhaa bajjeeffamaa fi jilbifannu. Jilbifannu. Gaachee gagaareef galmaan keenyu jilbifannu. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaan ni bilisoomti. Sana tokko diina Oromiyaa robbaa biqilii jaaruudhaaf qophiidha. Qophiidha. Oromiyaan ni bilisoomti. Akkuma malee qabsoon hin gubtu. Hin gubtu. Kun uummata Oromoo. Kakko yeroo tifi jilbifannu. Yaalaallattu ibreessaan dabamsiisna. Yaalaallattu ibreessaan dabamsiisna. Gaachana uummata Oromooti. Yoo biyyu taanaan gaachana uummata Oromooti. Hiree murteeffannaa uummata Oromoo ni argamsiisna. Kakko yeroo tifi jilbifannu. Eelaa fi hidhaa bajjeeffamaa fi jilbifannu. Jilbifannu. Gaachee gagaareef galmaan keenyu jilbifannu. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaan ni bilisoomti. Sana tokko diina Oromiyaa robbaa biqilii jaaruudhaaf qophiidha. Qophiidha. Oromiyaan ni bilisoomti. Akkuma malee qabsoon hin gubtu. Hin gubtu. Kun uummata Oromoo. Hayye. Obbo Daawud karaa biraatiin ammoo haga bara 1998-99 hoggansi keessan dhufe abaa'oo keessatti dhaabni caccabuu laaffachuun dhufe kun ammoo kan dhufuu danda'e bulchiinsa haali isaan irra bulchanii irra kan kahe waan jedhamu dubbatama. Fakkeenyaaf yeroo kan keessatti qaama waliin araaramtanii warri dhukaasa bakakkoo abaa'oon qaamii coomsaa isinirra buqqa'ee abaa'oon jijjiirama ka Leencoo Lataa ka jijjiirama ka obbo Jeneraal Kamal Galchuulleen isinirra cite Leencoo Lataalleen dhaab keessan gubbaa bahee ODF dhaabee jira warri biraa warri akka abbaa biyyaa faati Lichoo Bukuraa faati biyya galanii jiranii kun hundinuu kan garsiisu obbo Daawud Ibsaa hoggansaa fi gahumsi qabanii waan jedhutti ka sun ammoo isin akkamitti deebii kennituuf? Gaariidha warri akkasitti ilaalanii jiru haa ta'uti adda bilisummaa Oromoo akkuma sila siime sadarkaatti murtii kennu caasaa qaba. Caasaan kun immoo ni gilgaallata nama tokkos haa ta'u ka gartuuttis haa ta'u kanaafi ka na gilgaaluu fi bulchiinsa koo fi waanii koo ka dirqama natti kennedha akkasittidha na buusus dirqamatti fufiis akkasitti ka dirqama kana irratti murtii kennu gumii sabaati. Gumiin sabaa immoo waggaan wal ga'a adda bilisummaa Oromoo keessatti kanuma jechuun danda'a. Kana irratti namoonni bifa akkasiitiin halaalatti waa jedhan xiqqoo ishee kakoo ka adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane ka jaarmiyaa biraatis halaalatti akkas jechuun waan sirnaan natti hin fakkaatu. Waan halaalatti tilmaamatti xiinxala وما كيس سامبيك نرتي ودربتشو
kuni waan waa ijaaraa deemullee jedhee hin amanu. Haa ta'uti ka bulchiinsachaatti ka ivaaleetina godhu ka irratti murtii kennu qaama sanadha. Yoo qaamni sun akkas naan jedhe ni fudhaa ka sana alaa immoo tilmaamumaa fi yaada waan ta'eef akkuma sanaatti fudhadha. Kudha lama korii biraallee nama sadaffaan sila dhiyaachuu qaba eegisanii kun hundinuu hin taane gadaa keessan yookaan bulchiinsi keessan keessa. Wanni kun ta'uu dadhabeefiyyuu obbo Daawud Ibsaa kunini gahumsi hin qabani korumsa baay'uu seeraadhaan yookaan sirnaan geggeessuu hin dandeenye jedhee warra dubbatu jira. Kanaaf ammoo deebiin keessan maalidha? Deebiin gaarii sanarraa suni bulchiinsatti waan hidhatullee hin qabu. Erga ka'eetii korri sabaa dhuguma 2004 irraa ka'ee 2008 ta'uu itti ture 2008 korra sabaa akka hin taane kaanqisee jeequmsa dhaaba keessa jijjiiramne achi bahuudha. Erga saniitiin asitti itti fufu 2012dha. Isa kana immoo araaratti waan seenneef kana xumurannee itti deemnee akkasitti ture. Obbo Daawud dhaabni keessanii hundeeffamni isaa yeroo hedduu sirna gadaa gubbaatti amannaa waan jettan dubbattanii. Kabajni isinii kennamelleen hayyuu duree addi bilisummaa Oromooti. Hayyuu jechuun akkuma hayyuu gadaa sun jechuun hayyuun gadaa ammoo waggaa 8 bulchanii sirni gadaa sila hin beektanii na caalaa. Kabiraalleen ammas gadaan ammoo yaa'ii qaba waggaa 8 yaa'ii ta'uu qaba jechuun gumii korsa bakka amma jenne dubbannu sun. Isin garuu warri abaa'oo yeroo hedduu rakkoon jirtu sirni gadaa jettan kan ittiin hin bultanii waggaa 4 miti 8 miti 40 nan bulchuu fedhanii waan jedhu komii kahaa jira. Warri amma jiru hoggansi abaa'oo kun yoomi bakki qabate kana dargaggoof gadhiisuuf qophii ta'e? Walumaa gala dargaggoof yookaan ka dargaggeessan taanee fi kana ka filatu kora sabaati. Kora sabaa gumii sabaa filasii jedheedha. Kora sabaa kana qopheessuudha yoo filmaata hoogganaa ta'e. Haa ta'uti korri sabaa waan hooggana filuu qofaaf miti akka ta'u korri sabaa bilisummaa Oromoo. Inni kuni heera isaa keessatti akkuma jettee waggaa 4 waggaa 4 kana eeggate kana ta'uu hanqate sii hime ka ittaanu miseensa isaa keessa kanaaf ta'a jedhe ni filata. Inni kuni dargaggeessa filamuu qaba dirqama ka jedhu dargaggeessa inni kun sirna jaarmiyaa kam keessatti akkasitti jira hin beeku. Haa ta'uti korri sabaa dargaggeessa qofaa filate lakki maanguddoo qofaa filate wal makee filate isa kana qopheeffatudha. Isa kana immoo itti deemna yeroo sanatti ni filata. Garuu wanni jedham tokkini obbo Galaasaa Dilboo bara 1998 waraanii yeroo hedduu walgula waan miidhamee fi itti gaafatamummaa fudhatee aangoo gadhiise waan jedhu dhagahee jira. Ami obbo Galaasaa Dilboo bara 1998 waraanii yeroo hedduu walgula waan miidhamee fi itti gaafatamummaa fudhatee aangoo gadhiise waan jedhu dhagahee jira. Ammallee abaa'ulleen baay'ee laafee dadhabaa waan jiruu fi obbo Daawud Ibsaa itti gaafatamummaa fudhatanii odoo sila aangoo gadhiisanii bakka nama cimaa waan kana dura deemsuu danda'u fi dhiise wanni jedhulleen hin kaati sanammoo akkamitti deebistu? Isa kana miseensoti keenyaa fi miseensoti gumii sabaa yoo akkasitti kaasan gammachuu isaa hin danda'u. Haa ta'uti halaalarraa kaka'uuf immoo deebisanii seera jaarmiyaa cabsanii akkas gochuun xiqqoon rakkisa. Obbo Daawud duratti akkinatti himtanitti waraanii adda bilisummaa Oromoo qabsoo adda addaa kariiphelolummaa naannoo Oromiyaa adda addaa keessa godhaa jira. Qabsoon sun akka dadhabduu fi wanni sabab ta'e tokkini ajajni yookaan hoggansi waraanaa Asmaraa jiraachuu isaati waan jedhudha. Asmaraa gubbaadha yoomi gara bosona yookaan ammoo gara daggal Oromiyaa deebitu? Gaarii gaaffiilee kakaasaa jirtu irra hedduun waanuma qeeqaati. Inni kunis sanuma keessatti ilaalama. Karaa keenya jechoota akkasiitiif deebii kennuuf hin qabsoofnu akka nu hubatamu. Ka qabsoofnu rakkina nurra jiru rakkina akka sabaatti nurra jiru irra aanuudhaafi isa kana irra aanuudhaaf akka nuuf aanjutti uf ijaarraa akka bilisummaa Oromootti rakka bilisummaa Oromootti yeroo ijaarree jirru rakkinoota qabsoo bilisummaa Oromoo fuuldura jiran haala hadhaa ta'ani
isa kana warra appreciate ngoone akkamatti jette kanatti ilaaluu danda'u. Haa ta'uti rakkinoonni kun ka adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane ka ummaticha walii galaati. Abaluu Asmaraa taa'ee fi abaluu Ugaandaa taa'ee fi abaluu Waannii taa'ee kana bifa kanaan hin murtaa'u. Rakkinoota kana walii galaa ilaaluudhaan haala anjaa fi bakka anjaarraa akkaataatti hojii keenya hojjennu murteeffamuu keessatti akkasitti ta'ee isa kana irra deddeebi'ee gilgaallatee akka biraa yoo haalli anjaa filmaatii argame tolfachuu danda'a dhaabichi akkasumatti yoo nuu hubatame gaariidha. Bifa qoosaa bifa gaafatamni ittiin dhagaamneen haala ulfaataa qabsoo bilisummaa Oromoo akka nuti ilaalle nu haguuga jechoota akkasii fi xiinxalla akkasii maaliif ufuma garumatti